Kuni hin jigaa mootummaan kun yoo jigee maal nu miidhaan bayyuu du'aa jirraa faayidaa nuun qabu jigee jiraate faayidaa nuun qabu jedheen amana ani akka Muktaaritti kan nu baasu waraanaa qawweedha jedheen amana jedheen gaafadhe malee woboon haa diigamu jarrillee hin jenne gaafini waan gaafadhelleen deebiin ani argadhelleen karaan isaan nu baasa jedhanii isaan akka yaada isaaniitti Oromoo kanatu baasa. Ummata Oromoo kana baasa. Itoophiyaan hin diigamti. Mootummaan kun hin diigamaa. Yoo diigame ummata kennutu miidhama kan jedhu gaafiin dubbiin achirra dubbatan. Gaafiin ani gaafadhe moorra deebiin Itoophiyaan tun yoo diigamtee ta'e yoo jiraatte rakkoon nuti argannu maaltu nurra ga'a? Duuti nurra jira, du'aa jirra, dhumaa jirra. Itoophiyaa san keessatti nagaan kabajaan jiraachuudhaaf humna qawwee liyyuu Haayilii Amaaraa, liyyuu Haayilii Sumaalee, liyyuu Haayilii kan Tigraay hundu Sidaamaan kan ofii qabaa. Nuti immoo liyyuu Haayilii mootummaadhaaf lolu, OPDOdhaaf lolee Oromoo ajjeessutu jira. Kanaaf wanni nu baasu waboo qaba. Waboo jabeessuu qofa kanan jedhee dubbadhe. Kana dubbachuun immoo ana waltajjii waboodhaaf fundraisingii guuruu irratti akka nama ejjennoo lama qabu tokkotti akkamitti wal simachiiftettee na gaafachuun sirraan eegamu beektee dubbiin ammatu Jawaarfaa yookiin obbo Baqqalaan fa'aa galataaf dhufanii waboo hiikkachiisuuf jecha jettu na gaafatte kuni uummata Oromoo jidduutti burjaajessi uumuudha kan miidhu inumayyuu uummata waraana bilisummaa Oromoo biyya alaati harki 99 gargaaraa jira waboo biyya alaa kanatti. Harki 99 ummata kana jidduutti burjaajessi ragaa qabaatu fedhi gabbaas hin jenne jarri. Amma yaada akkasii tuqaa jedheen malee qabadeen yaadan ture. Rakki yaada wanni ati akka gaazexeessaa tokkotti waan tangible waan qabatamaa ta'e fidee dhufu sirra jira beektaa? Nabichis wanti kun sukkuumamee waan darbe waan ta'eef namni dolarkaa hojii sukkuumaa waan tureef badaatti yaadamne ture garuu hin jenne mati dhiifa manaa godhi. Kana jechuun dhiifa manaa godhi lakki dhiifa manaa godhi laal. Ummatni akkana jedhee taasayaa ummanni akkana jedhan jenne jedhan jetti ammaati jedhanii jenne jarri waltajjiin isaan waboonaa hiikkatutti jedhan hin jiru jenne jarri. Laalo Muktaar transcribe godhadheen jechuun jechaan barreeffadheen qaba qopheeffanne malee kana qofa miti isiniyyuu asirratti akka nu tumsitan isin gaafanna jedhametti dabalame. Waboonaa hiikkatu hin jenne isaan kan jedhan uummanni Oromoo karaa nagayaatiin nagaa nu barbaachisaa nutti nagaan nu barbaachisaa kan jedhan Oromoo qofa odhan ta'e mootummaanis warra hidhates karaa nagaa taa deebi'aniidha kan isaan jedhan. Jecha kanammoo nuti wakka nuun galletti gaafannee jirra waan nuun galin malee waan namni hin jedhin fidanii haasaa akka bara 93 irraa kaasee haga 98 irra deemu namoota qabsaa'oo irratti olola oofuu gadi xiqqeessuu hawaasa keessatti burjaajii uumuu bu'aan inni nuu buuse dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo bakka 30tti addaan qoodee hooggantoonni bosonatti nu naqanii waraanatti nu oofanii nu biraa galanii har'a Itoophiyaa akka aarsan taasise jechuudha. Kuni gaafiin akkanaa waan sirraa eegamuu miti miidiyaa keessaniifis hin tolu. Gaafiin kun qabattee ragaa kee waliin fiduutu sirra ture. Barri kun akkas. Jira amma kana jiru. Dhaggeeffatoo keenya kana waadaa seenuu qophii taanutti hunda isaa barbaade akkan gadi fiduudha. Amma waan isaatiyyuu ilaalchi abbabbaa jedhama Muktaar waanuma tokkichoon tokko nu dura anaas cinaa kaa'amee si fuuldura kaa'amee akkan itti hiikuuf akka hiiktu garagara akka sana taagaa tarii malee. Amma definishinii irraa haasoftamoo hiikkaansaa akkana fakkaata jedhaa jirtamoo ati bara word by word. Waboona haa hiikkatu jedhanii as keessa deemanii jette. Hin jenne jecha kana eessaa fiddeedha gaafiin kee. Kan akkasiin jiru. Ani beektaa ana interviitti na fiddee waan uummata Oromoo burjaajessu tokko facaasuu barbaadda taanaan nama dogoggoraa waliin dhiyaatte. Mareen akkasii burjaaji miti dubbii qulqulleessee. Akkamitti jecha hin jedhamin fidda. Jedhame jettee 100% nama gurra keetti dhageette taate. Warri bobba'e sun waboon haa yoo hiikkachiisuuf jette bara eenyu jedhe jenne jarri akkatti kan nu garagara taagaa jechaadha malee Muktaar jechichi san fakkaatan jenne jechichi san afaan Oromooti jechichi waan waraana keenya laaffisu fakkaata hin jenne matti jedhan jette hin jedhamne kuni waan akkanaa Oromoo adda diiga nurraa dhaaba kuni Oromoo adda diiga
Oromoo adda diiga qabsoodii kamiidhummoo ummata keenya yaada tokko ta'ee sitti mee bara harki 99 waraana bilisummaa Oromoo deeggara biyya alaa kana keessattuu qeerroon warri durii kun jechuudha. Otoo ta'in qeerroon jenereeshinii ammaa kun kanaaf wanna akkanaa yoo uumtan yoo haasofne ummata Oromoo adda wanta hin jedhamin wanta waltajjii tokko irratti hin dubbatin kana gurri kee dhagaye akkamitti wayita obbo Baqqalaan yoo dhibe nuu itti makamnaan kun sitti dhaga'amu. Obbo Baqqalaan hin jiran yeroo sana. Maaliif wanti Jawaar dubbate callaan kophaatti as ba'uu danda'e? Waan jedhin. Waan isaa yoo keessa deemne ilaalle Obbo Baqqalaan waltajjii kamirratti iyyuu yaada kana akka mormuu. Jawaar illee hin jenne obbo Baqqalaa fi Jawaar nama tokko amma nama atakaroo nama lamaan goonu itti fuftataanaan gaafii kee ittaan itti fufu. Gaafii kee ammaatiif garuu deebiin kiyya hin jedhamne Jawaar waboon haa hiiggatu hin jenne. Gaarii haa ta'u maalti asirratti yaada tokkotti sii dabala kanarratti akka gorsaatti siifuu akka gaazexeessatti miidiyaa keessatti. Namoota qabsaa'ota adda baasanii attaak gochuu gadi xiqqeessuu maqaa isaanii xureessuu yaaluun wanni nuu fiden jiru bu'aan isaa maaltu ta'e qaachaa shanee ibsoo waggaa meeqa Dr. Mararaa irratti duulame ibsoo maali Oromiyaadhaaf qabsaa'uudhaaf namni laayisensii namaa kennu hin jiru kana jara mureessitti itti aansee akka miidiyaatti waan nama araarsu waan saba itichu waan karaatti namatti fiduu danda'u irratti yaadu wayita gaafatte immoo ragaa qabatamaa jettee barri dhagahan jenereeshiniin kun jenereeshinii jettee dhagahuuti. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a laayivii viidiyoo waraabaa waraana lolu qabna miti amma. Wanni nama soban hin jiru. Bakka natti lolame dirree daaroo billiqaa dirree qundii wanni jedhan hin jiru amma. Bakki waraanni bilisummaa Oromoo irraa lolu waraana sadarkaa haganatti jabaate ummata qabu. Informeeshina gahaa waan hundaa qabna barri bara teknooloojiiti. Wanti waltajjii irratti Jawaar dubbate martinuu waraabamee jira. Ijjannoo isaati yaada isaati biyyi tun yoo kufte nurratti kufti jenne ani immoo kufuun isiillee jiraachuun isiillee nun fayyaduu homaa duuti keenya itti kufee jira kanaaf kan nu baasu waraana keenya waboodha jedheen itti deebise kanaaf waan kanarratti hojjedha. Sagaleen kee bade? Jira sagaleen kun bade hin jira. Xumuratteetaa? Xumuradhe yaa. Maamiti kanarratti badaa kan nu barbaachisu waan tokkoon sila gadi baachuu barbaadeen ture. Amma gaa intervii keenya itti fufna waan ittiin qophaa'in amma fiduun hin danda'amu beektaa. Gaarii haa lakkii maamiti kun otoo dubbannu immoo laakun wala waan argadde yula Jawaar Mohaammed illee maqaa namaa dha'uun barbaadu bu'umtaan yaada keessinni waboon hiikkachuu sagantaa waboon hiikkachiisuu jedhu san fidi yaadan kaasa malee nama maqaa namaa dha'uun barbaadu Jawaar Mohaammed tigluu asdaggifu ndaadaggifu eetii waamicha dabarse miidiyaa tokko irratti eenyutu jedhe miidoo Jawaartu jedhe miidoo ilaa lakki eenyutu jedhe akkas jedhe eenyu jedhe isa kootii godhaniitu barreessan lakki Jawaartu jedhe afaan Jawaar irraa akkasi kootii godhanii please obbo Tasfaayee kun nu haa ga'u lakki clear gochuun qaba Jawaar hin jenne kuni ajandaa waan ta'e agartee ta'e jettanii waan qopheessan qabdan malee Jawaar kana hin jenne Amaarri Indiyaala yookaan immoo yoo miidiyaan biraa miidiyaan Amaaraa jedhe ka inni afaan isaatiin dhageette jira. Kun hin barbaachisu ummatichi waan dhagaa jiru waan beekuuf wal nu falmisiisu. Ruumariidha wanta waltajjii irratti inni hin jedhin wanti inni waltajjii irratti hin jedhin akka waan inni jedhee gootee gaafachuun kana uummataa dhiina muktaromaa miti uummatichi waan dhagaa waan tureef dhagaa waan jiruuf isaafiin malee tokkoffaan maqaa namaa dha'uu hin barbaadu yaada kaafne yaada falmila malee maqaa namaa miti. Lakki kun jara jennaan jarri as keessa deeman warra kaafaa ootii obbo Baqqalaa fi Jawaar kun adiidha eenyu wanni maqaa dha'uu maaliin beektaa kun adiidha maqaa dhooftee dubbatta waan sabaan dubbannaan nu galcheennaan dubbannaa miti. Kaafne dubbanna
wanni nama sodaachisu hin jiru. Maqaa dha'uudhaanis wanni sodaan hin jiru. Odoo maqaan dhabiin garuu akkanatti lafaa ka'anii nama maqaa xureessuun dhaabota maqaa xureessuun hin deemu. Waan amannetti jennee hojjechuu. Wabootu nu baasa jedheen amanaa aga lubbuun xiyya jirtu taane waraana malee Oromoon kabajaan argatu jedheen amanaa. Dur irraa kaasee jechuudha. Kanumatti nama. Gaafin kee garuu akkamitti lama wal simsiistee jettee anayyuu uummata keessatti akka waan namaan ijjannoo lama qabu tokkotti na dhiyeessuu barbaadde. Which is wrong. Maal si qofa miti yookaan walgahii kana. Kuni sirrii miti. Nama agartee bakka akkasii immoo sababa adda addaatiif dhaqxa maatu jedhama. Lakki waltajjii Oromooti. Ani beektee Oromoota 1000 biyya Awurooppaa fi Ameerikaa jiran gaafa Obbo Baqqalaa fi Jawaarillee biyya kana deeman guruppii mana galee mana hamatu san keessa hin jiru. Ani nama akkasiiti miti. Uumama akkasiillee hin qabu. Akkasitti sin dhalanne akkasitti sin guddan. Waan saba Oromoo abbaan fedhee yoo dubbate dhaqeen sirrii miti jedhee itti wanti sirrii hin ta'in. Abiyyuu gaafa dhufe dhageetta. Abiyyuu gaafa dhufe fuuldura dhaabbadhee nama itti mi'aadha. Isa deeggaree odoo hin ta'in. Wayita Oromoon hunduu harka jala dha'u jechuudha. Aana tokkichatu dhaabbate sirrii miti jedhee itti kuni akkamitti lamaa wal simsiifte nan jechuudha. Waboo fi sorii guuruu dhufte Jawaarinis immoo tu deeggartee. Which is wrong kuni agartee joornaalistii yookiin nama gaazexeessaa ofiin jedhurraa hin eegamu aadaa akkasii dhaaba. Aadaa kanaan qabsoo Oromoo biyya alaa kanatti akka diigamnu nu gootan. Dhaabaa warri isin joornaalistii ofiin jettan. Baabsan kun isin bira jira. VOA keessa jira. Takka takka ragaadhaan hin muudamne. Tumsuu nama tokko tuunuu wayita jaarmiyaan wal lole. Wayita jaarmiyaan namni hawaasni wal lole. Karaa inni irratti araaramu irratti barbaadu waan tokko keessaa bute waan miidiyaan Amaaraa abjuu isaa haasa'e fiddee Jawaartu jedhe jettee waan warra jookaan warra Baqqalaatu jettee akkasitti nama amansiisuuf yaalu taari nama dogoggoraa waliin dhiyaate. Obbo Muktaar kanarratti nama amansiisuudhaan nama uummatichi waan dhaga'e isatiyyuu alanfatee analaayiz godhatee isatu murteeffata malee. Murteeffatee namni nama amansiisu. Kun asumaan kana dhaabatu yaada taanutti dabarraa Awurooppaan egaa keessa jiraatta beekta Noorweeyin jiraatta biyyoonni Awurooppaa kun immoo xixiqqaadha wuti jechuun walitti dhiyoo jirtu wal keessa adeemtu jedhan amanaa akkas naannoo keenya kanallee wal irraan fagaatu. As immoo torban lama keessa jirtan itti fakkaata gara Ameerikaa kaabaa kana dhuftee asitti walgahii garaagaraa irratti iventii garaagaraa irratti hirmaachaa turte si kaaseera tumsa obbo irratti waltajjii irratti turte sanaan achitti bakka garaagaraatti namoota wajjinis wal argita interaaktii gochaa jirta haala akkasii kana keessatti waanuma amma adeemaa jiru wanni dhoksuu hin dandeenye xiqqoo ishee burjaajiin hin jira namni yaadni harka wal dha'uun hin jira. Sana tasgabbeessu irratti malaa kan waan jedhaadhu waan otummoo waan hundammoo marree immoo adeemuun nun baaftu ifatti walii calallee walii agarsiisaa adeemutu gaariidha kan jedhuudhaan kuni. Turtii kana keessatti waanuma argaa fi dhagaa turte keessaa kan si gammachiise maali kan si gaddisiise jira kan abdii si ture maali kan immoo yaaduu keessa si galchi jira meeshee kana irratti immoo yaada kee. Kuni agartee ani amma wanni abdii na kutachise tokkollee hin jiru baay'ee na gammachiisa. Ani biyya kana yeroo hunda dhufa waggaadhaan dhufa. Amma biyya alaa kanatti uummatni Oromoo diyaaspooraan kun akka itti jiru sagantaa kanarratti qofatti miti kan hin beeku. Waan hedduu waliin hojjechaa jirra biyya alaa kanatti wal quba qabnaa. Uummanni Oromoo Oromiyaaf